ሙሉላል እና ታይ በዚህም በላሉ ጌታ እንጂ ገናን ከያር ከርቀጣሪ ወዲ አንቺ ስሚ ብዬ ከነላለ በጣም ጥሩ ቦካኒ ስምብራው ማኒ አቤኮ እኔ ወድ ቴንክ ዩ ነጎንጆ አከምን አማጋይሲ መኪና ነባመና ኮ ብቴከን ማቱስ ነጥደጋሜ ቢፍ ተባመና ከዮን ብቴላንታች ጌታን ዱበርቲና ከቦን እንጅርቱ በር ጀግናዳ አንተስ ነይት ባይዘዊ ዋሜ ቆዶ ጀጣኒ ነው ከነማ እንቶ ሀገ ሰለበተ ጀግና ዱበርቲ አከሺ እና የለሽ መረነሽ ተበራጫው ከነፈ ቦኒ ዱቡ ወዬ አከምሬ ቢፍ ባይና ከበናስ ተመቼራ በጣም ትክን ኦላ ኦቦላ ከቃሊ ሁሉ ቃሊ ከነፋ ፕሮሞሽን ያርገና ቱሬ namni kottaanu jedhee ture beektaa nuun mijanne malee nuun immoo goda deemaa turre beektaa sa'aatii waamamnetti. Okay. Yaa goboziidha ammas baay'ee hojjechaa jirta baay'ee gobozii taa'affana jabaadhu. Beekan koon nyaadhu. Nyaadhu nuun reefu meeksasii nyaannee kan cicciisaa irraa dhokko. Biyya kana booni akka biyya keenya sana gisee baay'ee nyaachuun hin jiru. Maali? Akka biyya keenya sana gisee baay'ee nyaachuun hin jiru biyya kanatti. Hojiitu biizii si godha. Maaliifi? Guyyaa tokkicha nyaata. Anis koo guyyaa tokko nyaadamla. Rafaanoolee sagalittan kee sagalii walakkaatti nyaadhee bunan nuki. Kanuma la. Nama qursiin keenya kinoo ammalaa. Misaan nyaanne immoo? Nyaata. Qursiin keenya amma nyaannara. Maal jechuudha? Ganamaa kaatanii amma yoon ammoo. Sabboontu teenkii wayne hundi. Booda nyaan deem. Kana nyaadhu fixi deem. Si qursii ganamaa kaastanii nyaatiin jirtu moo? Imbeeloftu booni biyya kanatti. Simbeelessu jechuun hojiidhaan biizii taataa bakka hojii si waxaxxara sana booda beelli sitti dhaga'ama. Amma meentina maal lama qansaayi biraazarii koo yotochi jira laa. Intinaan jira qoloon faa jira. Meeqadha? Obboleessaa si qabdi baay'ee ishee ergeeyyu. Bareeda. Jeekina. Dhugaa baay'ee bareeda. Foonaa dhaqo magaalaa dumbusaa tokkodha. Atis baay'ee bareeda. Nullee kana booddee bareen maal goona bareedin nurra darbeera. Ganaa hunduu abbaa kee manaa kee wajjin baay'ee viidiyoo baambaa nan argala. Anda'u kee gisee baay'ee naan dhufu kan ijoollee shimpoosota nan argala. Baay'ee babbareeddu. Thank you yene konjo. Nan dhufa dhugaa yeroo dhiyoo asitti mucaa koo hangafaa achittanii biyya barsiisaa dhufe. Oh my god. Garaama keessatti biyya baru. Asitti ulfaayi kootu ta'u. Isaga. Dura biyya Itoophiyaa keessatti uumameetuti achitti immoo dhufee kataa goona. Asitti immoo Dubaayitti immoo. Nan dhufa dhugaa yoo ta'e ji'a 12ffaa keessa kanaa achi immoo maskaramuma baasee faan dhufa. Ambaazawee qaali keetitti waan guutuu tokkotu dasneedha na. Kana nan godha jettee yennaan hin goota. Dhageessettanii waan joosiin jedhe an biyya alaa ba'ee taznaannoon barbaadatu humna qabaadde kana aadaa geessi kana aadaatti fataa godhee deebisee odas na jedha garuu amma humni koo Dubaayii fiduu nan danda'a Dubaayiitti deebisuu nan danda'a amma immoo Dubaayiin fidaa jechuudha joosi. Baay'ee boonyaati koo ganaadha. Ganaadha amma koo kaa jirta malee dhuma gaa jirtu bara. Of course dhugaadha kun. Igalee arra Dubaay bashannana dhuftee jechuun kun ikkoo Dubaay hojiidhaaf jettee asitti hojjennee kan jijjiiramnu jennee ikkoo aarsa baay'ee kaffaleen as dhufe. Igalee so ati immoo abbaa manaa keessa fiddee bashannansiistee bakka hin dandeessa konfiidensii qabda waan barbaadde hojjechuu dandeessa. Foonaa dhaqoo dubartii jabduudha gaas booni fooloo godhadha hundi keessanuu namni kun 800 jala jirtan dhugaa rabbi dubartii jabduu akkanaa kana jajjabeessa.
Wayyoo si jalaa fudhatu. Eenyutu na jalaa fudhata? Nama karaa ijoo sinatti dhufe lafa waraanee lafa dhiisu fa'aan beeku beektuni. Sin gargaara geetaa misakiriin illee sin gargaara buchoo. Dubai ishee kootu booni. Eenyu Josi. nan fiduu garuu Mana hin jakkaman jira. nama baama nama Wallooyyee dubbatu. wallooyyee fakkaadhaan jin. Tuni raati ya walbariin ishee booni inaatu. Eenyu jedham tiktookii qabdi? Yaa wabii Eewu isheen. wabii jedhamti. Obii oroo. Okay. Wal barra dhugaa rakkinni tokko hin jiru. Amma kanaadha miti simbira sa'aatiin hojii kee hin geenye sumatti fataa'inna. Sa'aatiin tokkodhaan ganaa dhufa joosiin iyyuuti. Namni ambaazawii hoggama akka isheen jasneetti tokko beektu. Jooniin koo saambusaanaa bitee dhufa beektu koomintiin hiniiti uummanni qexxee karaa rassan hin argatanii. Beekama akkasitti moo ufumaa akkasitti haasofte nama No beekati kooti ishees jammar geetan beekati kooti aaqa taallu kooni baakaa. booni ne lixa Auqash Wait. በጣም ምትሆኛ አይደለም Hawqa saayawwan yeroo inni naa bitu kamirriima dhugaaman dubbadhaan jireenya koo keessatti soban jaalladhuan. akka ijoolleen kino ijoolleedhaaf gisee karameellaa faa maasti taafaa bitanii No amma namni kontentii namni itti na biree jaan koo kana naa biteedhaan na bare laa namni. Eegala miti. Yaa Taayimii wayii saambusaa naa bitee saambusaa na jalaa nyaate. badee Sana booddee viidiyoon suni gara miliyoona lamaatu laale. Saambusaa koo maamna jalaa nyaattaniin viidiyoo irratti hojjedhe. Miliyoona lamaan ilaalame. Sana booddee jaakoottan deeffadhe jechuudha maqaan suni. Jaankoo amma miriindaa naa bitee gana amma maalii itti madhee jira? Aappilii paappayyaan itti madhee jira. Baay'ee furdachaa sababan jiruu fi halkan biddeen nyaatiin naan jedhanii. Firaafiree naa bibbitee galgala gidduu kana garuu hojjechaa hin jirudha. Gen kamirrii masaanaa bitalaan harka duwwaa chokkoleettii illee ta'a malee naa bitee galgala laamman. orreenni harka duwwaa sitti hin galu jechuudha. Aayee harka duwwaan galumaa jechuudha. si bitee keessi jalaa nyaataa natti mi Inni beektaa saambusaa sana lama naa bitee tokko nyaadhee fitee tokko dhufeen harkatti qabate beektaa. Joosii saambusaa goona jalaa nyaate deeman hojjedhe akkuma carraa baaraalii ba'e bakka. Ittaan fayyadame kanis amala namaan bare jechuudha. Namni 2,200 asirra jirtan kun warri faamilii biiftuu dhuguma biiftuu jaalatanii naala teessan jechuudha. Dhugaa rabbi booni hundi keessa fooloo godhadha. Maaliif dubartii jabduu qaxalii nama rakkina hedduu dabarsee rakkina sana odoo hin dabarsin itti dhaga'amuu danda'u. Baay'ee namni tokko guyyaa tokko hin boochi baxaan jechuudha. Obsitee gaafa irra garu jecha wayii tokkoon hin boochisan. Maaliif nan boo'ishee duubaan gaafa viidiyoo ishee bahee argu jechuudha. imboche Maaliif badhaan itti boochisan. ani warra tiktookiti imbo'u garbee No, jecha tokko hin boochisan. alaaleksumine Anchi na shaan deenyaa Dur nan bu'aan ture taayimii tokko jira miti amma nama dhalaa. dhibbeessitti taphatti warri tiktookii Nama dhalaa ati jireenya kee dhala namaa taate immoo seexana miti kaati namni kan si jibbu koo seexana miti ati dhala namaati miti. Namni tokko hin dogoggora isaarraa immoo baratee hin deebi'a miti. Kan koo immoo maasitti fakkaate taayimii sana waan balleesse osoo hin taane xinnaamaaf guddaa tun irratti keessa ba'ee sooshaal miidiyaa fayyadamuun na dabbare naan. Feesbuukii yeroo galu maqaa koo taayimii sana yeroo sana si biiftuun si utaalaa turte siinis si utaalchisaa turan. Ani asii samoonni sana dhiisi nuti taphatanii xubbe. Lafa lixuu wallaale amma maalan godha shi dubbadhee yoon dubbadhe na arrabsu. Kanaafiyyuu biyyaansi imimmaama koo arganii immoo na dhiisuun jedhee nan boo'ee na dhiisan iyyuuti laa bakka. Sini dubbatan. Dhugaa rabbii. Yaa booni ati jabduudha baay'ee agartee minni Oromoon akkatti si jaallatu akkatti fuula si gochaa jiran baay'ee si jaallatu ishee. Baay'ee na jaallatu dhugaa baay'ee. Odoo si jibban nama fuula si godhan ture. Gastii keetirraa fabbuu sinaan jedhu si galee odoo si jibbanii laan. Baay'ee booni ana namni baay'een kana jala taa'u gaafa nama isaan jaalatan ol galcheefi. Si galee gaafa nama isaan jaalatan ol galcheef nama hedduutu naala taa'a. Gaafa nama isaan jibban ol galche immoo biiftuu bootaan kusiin malu buusii ofirraa naan jedhu si galee. maal isaantu sii fila Yaa faamilii kiyya mataanitti naaf ilu na jaalatu naa dannaqu na kabaju.
Sanaafuu ati immoo dhufee jaangee. Lek teenya achi maami. Mucaa xiqqoo tokko na bukkee rafaara. Daa'ima moo hin jaalatti? Yaa kan jedhu obboleettiin. Ijoollee warra gibbiidha. Innaa akkasiin isiniin jedha. Ammati jaake sinito Dubai post boni. Na fidet Yemir. Wallahi post ani gabeerin kamattash ማለት ነው. ani lesi simadda. Ababa diimaa sinii kennee na sisi maddaan. Ani si kan kenna kan kenna. Ashi dhugaa rabbiin nan dhufa. Yooma xinnaatee juuma lamaan sana tokko booddee. Gini anke anamma warra Itoophiyaa keessaa dhufu kana hundumaadhaan qaalii galee fi gaafa dhufta sinas maddan jedha. Oogizuma tokko dhufa rakkaman godha gaa'ela. Amma qabatu yeroo inni qabatu nufa ishii qo'aa amman dhufuuti. Naa booniyyee too amma kuma geechisaa ka gaa'is hundi keessanuu laan namni ibbisha poolosi godhee amma agarte mini hundi keessanuu fool taasifadha namni kunni lama asirra jirtan kun let's go. Baazawwan ishee pooloo guddaa qabdi garuu biyyuu ajaa'ibaa qabdi. Ani immoo dasneedha mana kiyya keessatti gaafa isheen ookaa giiftiidhaan owaadumuu ookaa poolorsiidha sappoorti ishee gootanii na bira baatu ani silaan gammaduufi okee. Jalasoonni keessatti haaraa rubbisa siifuu saafuu moo saafuu fa'aa intinaa seechaa jiru. Isaan intinoota isaan intinaadha dhiisi. Oduu dhabe. Qoyee ati galgala maal hojjettaa dhoo kun nama sadii si jala taa'oo halkan maal hojjettati? Ilkii dhabe kana. Kaasin. Dawalamaa. Ambi. Kaasi bamaadha. Qoyshi mootiin godhadha. Boonii mataa durbaa wayyi amma mataa dubartii taane irraa bana garaa jirla guys. Mataa dubartii taane mataa dubartootaa ol qabaa jirra. Warri neerumiin jirtan neerumaa. Waan qabdaniin abbaa manaa keessan surprise godha. Karameellaa iyyuu taatu. Dhugaa rabbii. Abbaa manaa jechuun warqii ofiiti beektuni. Daayimendiidha. Daayimend no. Abbaa manaa jechuun daayimendiidha. Warri neerumiin jirtan heerumaa foonaa dhaqo. Garuu dhiira akka garaa keessanitti heerumaa. Tokko waa kenna goote qoyimee sitti ni maatii biiftu Dubaay irraa waan intalli tokko na gooteen sitti maashii gaafa isheen haasoftee fixxu. Innaa heerumaa fuudhaa. Fuudhaa ishii dhugaa. Durba fandalaltuun fuudhinaa bana garaa achillee. Durba fandalaltuun fuudhinaa.